Mee waan biraatu share malaayikii fi share nama gootanii viidiyoo tiitanillee leellaaltanii numaa waraabaa sana dirqama lammummaati beektaa numaa waraabaa haa isinillee leellaaltanii nosumaan beekutii waraabaa ammoo namni isinitti tole yaadni kiyya kun laayik share godhaa wal biraan gahaadha. Ijoollee gartee haadhaa fi abbaan Yaman kana jiran haadda deemanii gartee haatinis nama biraa heerumtee abbaanis nama biraa fuudherraa inaasa'uu barbaada. Ijoolleen suni dhaltanii ijoollee biyya Arabaa teessanii asitti gad ergitan Oromiyaa keessatti warra keessanitti jechuudha yookiin obboleessa yookiin baadiyyaa keessatti ergitanii ijoolleen suni ogguu isin maallaqatti erguu dhabdan warri Itoophiyaa ogguu isin maallaqatti erguu dhabdan ijoollee sanii haalaan kunuunsee haalaan gartee barnoota naqee isiniin eegu ijoollee yaatee magaalaa galtee jirti barandaa jalatti haa galtuu dhiisiitii lubbuu siif dandeessee haa jiraattu jedhanii irraa osanii jechuudha. Baajaaj irra dalaydii kun makiinaa irra dalagaa kun hataa oolaa waan harke dalagaa ooleeti galgala maastish bitataa jechuudha. Maastish waan harkisan tana bitattee ijoollee gidaara jala galtee kan harkisaa bultee qabbana keessa bultii jechuudha. If wallaaltee amma nama meeqaa mucaan tokko faan dhiyootana gidaaruma jalatti laal haadhaa fi abbaan isaa Yaman jiranii jechuudha. Adda yaa'anii nama biraa heerumtee haatinis abbaanis nama biraa fuudhee. Namoonni gartee rakkina akkasitti daa'imarra fidaa jirtan nutis haadhaa fi abbaan jaarsaan adda yaaneetuma ilmaan keenya abbaarratti taatus firarratti taatus ganneennee eessa oolte eessa bule mucaan kiyya kun nyaate moo har'a qaraatii dhaqee jechaa irratti hubachaa yoo dalagaa dhabnees dahaba keenya firraa baasnee gurguraa ergaafi jechuudha. Akkasitti asiin geenye jechuudha ilmaan alhamdulillaahi rabbil aalamiin ani ilmaan afuriin qabaa afuranuu alhamdulillahi haala bareedaa keessattiin gartee guddisee ijaan osoon argu haala hamaanarraan taane alhamdulillahi isinillee rabbi isin gargaaru. Amma warri isin biratti ergattan kun yoo isin baay'ee sadii afur maallaqa irraa dhaabbanii atis nama biraa heerumtee dantaasiiti ijoolleen jettee inninis dantaasiiti ijoolleen jeetti dhiise ijoolleen ooyiruu qabanii ooyiruu xiyyarraa nyaatanii jee warri firraa ari'aa jechuudha. Ogguu warri firraa ari'e ijoolleen gidaara jala galteeti sammuu ifa doochaa jirti. Ijoolleen tun osuma akkana maastish kana dhuyuutti booda maal taati? Ni hattii jechuudha. Booda maal taati? Biyya teenya tana jeeqtii jechuudha. Sanumaafuu hawaasni Oromoo bal'aan wanni inni isinii dhaaman akkan tala Oromoo takkatti ijoollee gartee baadiyyaa garaagaraa teessanii magaalaa teessanii ilmaan keessan bakka oolee bakka bulee quban qabne rabbiin isirraa isin gaafachuu ta'a. Gaafa duutan jannatan harkatan.